maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftan? Waaqayyo kanatti maal isinitti dubbate isiniif raawwate? Maqaan koo Xinqataa Amantee Yaanaan jedhama. Kanan dhufee ammaaf godinuma Jimmaa kana waajjira bishaanii dhangala'aa magaalaa Jimmaan hojjeta. Wanti Waaqayyo naaf godhe bara 2011 adoolessa tokko jalqabee caasaan shallaggii waajjira keenya keessatti dhufee naanii guddina keessoo gaafa argadheedhu shallaggii kanaanii shallaggii irra kaa'an caasaa kana shallaggii irra gaafa naqaaneedhanii muuxannoo waggaa tokkootu si hanqata waan ta'eef shallaggii irra kaa'anii shallaggii irra jala kaa'anii 2012 adoolessi tokko gaafa ga'ee jedhu shallaggii kana narraa buusaa mindaama dhaabbataa nyaadha jedheetanii yeroo meeqaan meeqa deebi'eetiin gaaffii dhiyeesse gaaffii dhiyeesse nuyi nama baay'ee kana ofuma qoonfiin gaaffii dhiyeessaa namni na jalaa qabu jiru. Sambooddee inuman jedhee waggaa lama lakkoofsisee waggaa lama gaafa lakkoofsisee kissii jammare kissii gaafa jalqabeedhu waajjiroolee magaalaa kana keessa jiran hundumarra naanna'ee kasasee isaanii karaa bakkee walqunnoo fakkaata wantichi inumarra hojjetama eegee dadhabee macarrashaa irratti kissiin koo kun hanga Oromiyaatti deeme macarrashaa irratti lubbuu maanii jechuudha. Ammoo kana booddee waan ari uyyuutii jedhee man yaadee ittiin dadhabee nanniisa jedhee garaa kutadhee macarrashaa irratti nan dhufee addana gaafa dhufee jedhu Waaqayyo har'a sagaleetti baasuu qaba dirqama jedheetanii barreessee waraqata fixaashii xinnoo tokko irratti barreesseetanii nan dhufee ittuma ammaa kana nan taa'e gaafa taa'u raajiin pirofeellammiini waa'ee makkisii irratti dhaqan isaanas baanii lallabuu jammara. Kun ta'uun gaafa yoomiiti? Biyaas inni isaanii sagaleetti baasan ji'a lama caala. Biyaas ji'a sadiidha. Asii charchii kana bakka Waaqayyo akkuma jedhe irratti na gargaaree naa dubbate nan galee biiroos nan deebi'e gaafa biiroo deebi'eedhu hoogganaan konni duraanii suni hin ka'e. Gaafa inni ka'ee jedhu inni lammaffaan dhufee bakka buusuni maal jedhaadhuma kutaa manaajimentii walitti qabateedhu mucaanii ijoollee shallaggiidha waajjira kanarraa deemanii nu kasasan kun bulchiinsa gaarii biiroo keenyaa waan balleesseefi amma ammatti utuu hojiitti hin galini shallaggii sanarraa kaasaa jedhe. Shallaggii kanarraa kaasaa gaafa inni jedhu bakka dhimma waan hin dubbadhu wallaalee indaqanaa alaqaan koo tokko an kutaa karooraa kan hojjedha alaqaan koo tokko dhufee maal jedha isinirraa kaasee alaqaan keessan jedheetu dhufee natti hime ofiisaatiin jechuudha. Amma laamindaa ejja tokko erga nyaadheeti ejja tokko reefuun eeggatanaa kafalame kanaaf guddisaatii Waaqayyoon naa Alaasaa kun ala ejji kan maaliiti? Alaa kan guddina keessooti. Guddina keessoo mindaa du'aanii mindaa ji'aanii 3,379 naa kafalama. Amma 8,229 naa kafalama. Gaafa addanatti isinitti dubbatame wangeelumti lallabame sagalee sana amantanii baatammoo raajiin hojii ol kaasaniiti kan isinitti dubbatanii. Raajiin ol kaasanii natti hin dubbanne sagalee masana amaneetiin fudhadheetanii indaqanaa addana bahee raajii waan akkas dhufeera iyyuu addana dhaabbadheeruma sana raajii waan akkasii irratti qaboo yaa'ii qabadhee dhufe waan ta'eef Waaqayyo dhimma koo sana irratti dubbata oole bakka naaf raawwatameedha jedhee man bahee sokkee raawwatameedha dhimma sokkee bakka. Isinitti dubbatamee kan isinii xumurame ammamittidha? Bakka itti dubbatame gaafa ji'a tokko xalaanaa kenname. Gaafa ji'a tokko xalaanaa sana godhu Waaqayyoodhaaf Waaqayyo baga isin gargaare ammayyuu waan taadhaan isiniif haa ta'u eebbifamaa. Harka walitti buusaa Waaqayyo isaan gargaare.